Ruwaandaan dippiloomaatonni Beeljiyeem atantamaan biyya isaanii gadhiisanii akka bahan ajaja dabarsite. Pireezidaantiin Ruwaandaa Pool Kaagaameen dippiloomaatonni Beeljiyeem biyya isaanii gadhiisanii akka bahan sa'aatii 48 qofa kennaniiru. Raashaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Yukureen waliin kan fudhattu yoo ta'e, Yukureen miseensa naatoo akka hin taane kan dhorkitu ta'a jechuun haalduree kaa'uun dhagahameera. Haalduree kanaan osoo wal waraanaatti isaan jiranii pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pireezidaantii Raashaa Vilaadimeer Putiin waliin bilbilaan haasa'uuf akka ta'es hanga ammaatti oduun dhagahame ni agarsiisa. Haleellaa har'a Israa'el Gaazaa irratti raawwatteen yoo xiqqaate Filisxeemonni 330 ol ta'an akka ajjeefaman dhagahameera. Haleellaa amma raawwatame kana wanti adda isa taasisu yeroo Filisxeemonni sooma Ramadaanaa irra jiranitti ta'us kan beekamudha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa gahu jecha oduu keenya kan har'aaf qabannee hangafoota dursuudhaan jalqabneetiin jirra hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeerra. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun waa'ila keessaniif biraan gahaa isinin jechaa gara oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabanneetti kallattiidhaan isin dabarsina. Ruwaandaan dippiloomaatonni Beeljiyeem atattamaan biyya isaanii akka gadhiisanii bahan ajaja kennite. Ruwaandaan waraana Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo wajjin wal qabatee Beeljiyeem irra deddeebiidhaan dhiibbaa irraan gahaa jirti jechuun hariiroo dippiloomaasii biyyattii waliin qabdu akka addaan kuttuu beeksifte. Biraasiils Ruwaandaa waraana Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo keessa deemaa jiru hammeessaa jirti jechuudhaan Kiigaalii yoo himattu himachuu qofa osoo hin taanes gocha ishee kanaaf gamtaan Awurooppaa qoqqobbii akka kaahu duula gochaa dursaa kan jirtudha. Himannaa walirraa hin cinne dhiheessaa jirtuun Ruwaandaan hidhattoota M23 Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo keessa lolaa jiraniif ni hidhachiifti jechuudhaan kan irratti kaaftudha. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii fi Ameerikaan himannaan kun dhugaadha jedhanii deeggaraniyyuu Kiigaaliin garuu hanga ammaatti osoo hin amanin hafteerti. Beeljiyeem koloniifattuu duraanii Ruwaandaa waan taateef irra deebiidhaan ammas bifa kolonii kana barbaadde jechuun gama Ruwaandaatiin dubbiin dhagahamaa jira. Adeemsa koloniifattuu ishee duraanii kan mufatte Ruwaandaan dippiloomaatonni biyya sa'aatii 48 Kiigaalii gadhiisanii akka bahan ajaja gabaabaa dabarsiteerti. Beeljiyeem gama isheetiin tarkaanfii Ruwaandaa kanaaf deebii akka laattu kan ibsite yommuu ta'u, murtee Ruwaandaa kanaan garuu humnaa oli jechuunis ibsiteerti. Mootummaan Ruwaandaa ibsa wiixata baaseen Biraasiils mootummaan amma jiru kun kolonii duraanii irraa yaaddoo qaba waan ta'eef ammas kolonii ammayyaa gaggeessuudhaaf yaadaa jira jechuudhaan himatti. Waraana naannoo kanaa keessatti Beeljiyeem fiixee qabattee waltajjiiwwan garaagaraatti tooftaan Ruwaandaa irratti duulchisaa jirti jechuun ibsichi ni agarsiisa. Itti dabaluunis sobaa fi burjaajii uumuun Ruwaandaa fi naannicha tasgabbii dhabsiisuuf yaalaa kan jirtu M23 warra deeggaru osoo hin taane Beeljiyeem Biraasiilsidha jechuun warra Ruwaandaa ibsa baasaniin ibsaniiru. Ministeerri Haajaa Alaa Beeljiyeem Maaximee Piroovoot gama isaaniitiin murteen kun humna oliin Ruwaandaa wajjin yaadaan yookaan gaafa walii galuu dhabnu har'arraa garuu duubatti deebineerra jechuun barreesseera. Dippiloomaatonni Ruwaandaa Biraasiils jiranis biyyattii keessaa akka ari'aman kan ibsan yommuu ta'u, murtee kanaan dippiloomaatonni ergamtoota biyyaanii haqamaa biyyattii keessa turuufis hayyamni hin dhorkama jechuun gabaasni eeree jira. Haleellaa har'a ganama Israa'el Gaazaa irratti raawwatteen namoonni du'an 330 gahuun ibsame. Israa'el har'a lafa barii haleellaa cimaa Gaazaa irratti raawwatteen lakkoofsi namoota du'anii dabalaa akka jiruu fi yeroo ammaatiif garuu Ministeerri Fayyaa akka gabaasetti 330 kan gahan ta'uu himeera. Ministeerri Fayyaa Gaazaa hanga ammaa namoonni 330 du'uu fi ammayyuu ragaaleen hospitaalicharraa sassaabamaa jiraachuu beeksiseera. Kanneen du'an keessaa ijoollee 50 olii fi dubartoonni 28 akka turanis ibsuudhaan kanneen madaa'an hedduu ta'uu beeksiseera. Du'aatiin namoota kanneenii kana caala dabaluu akka danda'u kan akeekkachiifameera. Haleellaa qilleensarraa walitti fufiinsaan lafa bariirraa ka'uudhaan Israa'el gaggeessaa turteen amma haleellichi xiqqaachaa dhufuutu himame. Kanneen du'anii alatti Filisxeemonni madaa'an 250 ol ta'us Ministeerri Fayyaa Gaazaa ibsa gabaabaa baaseen beeksiseera. Hamaas ibsa baaseen Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuun haleellaa raawwachuu yoo himu egereen namoota butamanii isa harkaa jiranii yaaddessaa akka ta'e himeera. Kana ammoo qaamoleen idil addunyaa gidduu akka seenanis hatattamaan gaafateera. Yeroo ammaa kanatti Israa'el yeroo haleellaa cimaa kana raawwachaa jirtutti gama Filisxeemotaatiin sooma Ramadaanaa soomaa akka jiran kan beekamudha. Kanumaan wal qabatee yeroo ammaa kana du'aatiin hedduun dabalaa kan jiruu fi kanaan duras guyyaa kaleessaa halkan irraa jalqabee haleellaan Israa'el waraana isaaniitiin
qilleensaan raawwachaa jiran cimaa itti fufee jira. Waajjirri ministeera muummee Israa'el ibsa baaseen kun haleellaa kan ta'eef Hamaas namoota keenya butee harkaa qabu irra deddeebiidhaan diduu irraa kan ka'e akkasumas yaadota ergamaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kan ta'an Steve Witkoff dabalatee ministeeronni irraa dhihaataniif diduu isaa irraa kan ka'e haleellaa kana akka akeekkachiisaatti fudhanneerra jechuun kaasaniiru. Itti dabaluunis Israa'el amma irraa kaastee humna waraanaatiin Hamaas akka irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu ni eegalti jechuun ibsi waajjirri ministeera muummee baasee ni cimse. Karoorri Gaazaa irratti haleellaa geggeessuu humna waraanaatiin dhihaatee gaggeessitoota siyaasaatiin mirkanaa'uu booda haleellaan qilleensarraa kan raawwatamedha. UN ambaasaadara Israa'el kan ta'an Daanii Daanoon Hamaas namoota butee harkaa qabu gadi lakkisuu taanaan diinota keenyaaf araara homaatu hin qabnu jechuuf dhaadateera. Hamaas gama isaatiin ibsa baaseen Israa'el ofumaa isheetii waliigaltee dhukaasa dhaabuu didde malee nuhuu miti jechuun quba itti qabeera. Hamaas ibsa baase kanaan dhaabbanni biyyoota gamtoomanii fi jaarsoleen araaraa akka gidduu galan gaafachuun alatti waraana itti fufuu dhiisuu hin beeksifne. Israa'el haleellaa ganama har'aa Gaazaa irratti geggeessuun dura bulchiinsa Tiraamp kan beeksifte yommuu ta'u, hayyama isaan irraa akka argatanis ni akeeka. Biyyoonni waraana kana dhaabsisuuf jaarsummaan gidduu deeman waliigalteen dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa bitootessa tokko xumuramee akka itti fufuuf ifaajaa jiraniiru. Ameerikaan gama isheetiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa hanga walakkeessa ji'a eblaatti akka itti fufuuf yaada dhiheessitee turte. Qondaalli Filisxeem dhimmicha kanarratti kan dubbate yommuu ta'u, yaadni Ameerikaan dhiheessite keessaa dhimmoota ijoo ta'an irratti Israa'elis ta'ee Hamaas irratti waliigaluu didaniiru jechuun kaasaniiru. Ameerikaan gama isheetiin jalqabumayyuu Doonaald Tiraamp Gaazaa dhuunfachuudhaan biyyattii riil isteetitti akka jijjiiruu fi lammiilee Gaazaa miiliyoona 2.1 ol ta'an biyya keessaa gara biyyoota ollaa akkasumas gara biyya Afrikaa Somaaliyaa kan taatettis qubachiisuudhaaf yaada dhiheessaa turuun isaanii ni beekama. Yukureen hanga Putiin waraana dhaabuuf jettutti haleellaa keenya itti fufna jechuun deebii kan kennitedha. Hoogganaan ol aanaan Yukureen Andirii Yeermaak biyyi isaanii haleellaa Raashaa irratti raawwattu hanga pirezidaantii Putiin waraana dhaabutti akka hin dhaabne ifa godhaniiru. Raashaan nu weeraruu itti fufteerti. Yukureen keessatti haleellaa kanaaf deebii kennaa jirra kan jedhan Andireen ibsi isaanii kun hanga bahee erga Raashaa fi Yukureen halkan tokkotti dirooniiwwan wal haleelaa bulanii booda yommuu ta'u, qondaaltonni biyyoota lamaanii himaniiru. Waraana Yukureenii fi Raashaa gidduutti walitti bu'iinsi 112 akka mudate Kiiv mirkaneessiteerti. Raashaan qubsuma Yukureen tokko irratti haleellaa qilleensaa kan raawwatte yommuu ta'u, Yukureen naannoowwan meeshaalee waraanaa fi buufata waraanaa Raashaa kuufaman haleeluu ishee waraanni Yukureen miidiyaa hawaasaa irratti barreesseera. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Ameerikaan labsame hanga yoonaa hojiirra osoo hin oolin hafeera. Akka waliigalteen kun jedhutti waliigalteen guyyoota 30 dhaabbatee waraanni Yukureenii fi Raashaa gidduu jiru akka dhaabbatu kan himamudha. Pirezidaantonni fi dippiloomaatonni biyyoota lixaa kallattiidhaan Yukureen deeggaruudhaan Raashaa irratti quba qabu. Kanumaan wal qabatee hooggantuun imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Raashaan waliigaltee nagahaa hin feetu jechuun dhuma godhaniiru. Manni maree dhimma alaa gamtaa Awurooppaa dhimma waraana Yukureen irratti mari'ateera. Hooggantuun imaammata alaa gamtichaa Kaajal Kaallaas torbee darbee jiddatti Ameerikaa fi Raashaa wal arganii mari'achuu fi karoora guyyoota 30 dhukaasa dhaabuu irratti wal ta'uu faara gaariidhaan kaasaa turaniiru. Mana marichaatti yaa'ii isaanii geggeessuu booda ammoo yaada isaanii X irratti qoodaniin dubbii Raashaa irratti bakka dhumu dubbataniiru. Haaldureen Raashaa kana dhukaasa dhaabuu itti fudhattu biyyattiin nagahaaf fedha akka hin qabne kan agarsiisudha jechuun quba isaanii gara Putiinitti yoo akeekan haaldureen waliigaltee kanaatiif kan galma waraanaa kaawwatanii turan sana hunda ta'uu osoo hubattuu nagahaaf fedha akka hin qabne nuuf mirkaneessiti jechuun kaasaniiru. Raashaan ammoo dhimmuma kanarratti yeroo deebii kennitu waliigalteen nagahaa Yukureen miseensa naatoo akka hin taane dhorkuu qaba jechuun dubbatti. Raashaan karoora waliigaltee nagahaa Ameerikaan dhiyaate yoo fudhattu Yukureen miseensa dhaabbata waliigaltee Atlaantik kaabaa naatoo akka hin taane kan dhorkuu fi wabii barbaadde kan jedhan itti aanaa ministeera dhimma alaa biyyattiiti. Ministeerri kun itti dabaluun Raashaan waliigaltee nagahaa kamirraayyuu akka hin qoqqobne kan kaahan yommuu ta'u garuu haalduree kana kaahaniiru. Aleksaandar Giruushkoo namni jedhamu dhaabbata oduu Raashaatti akka himetti wabii nageenyaa cimaan qaama waliigaltee kanaa ta'uu akka qabu ni gaafanna jechuun dubbateera. Walabummaa Yukureenii fi biyyoota naatoo iyyata miseensummaa ishee diduudhaan
dubbiin isaanii qaama walabummaa kanaa ta'uu ministeerichi kun dubbateera. Waraanni Yukureen waggoota 3 ture kanaaf furmaata karaa nagahaa barbaachuu qabna kan jedhan yommuu ta'u, pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi gita isaanii Raashaa Vilaadimeer Puutiin waliin dubbachuuf beellama qabatanii taa'aa jiru. Ameerikaa fi Yukureen Raashaadhaan yaada dhukaasa dhaabuu guyyoota 30 dhiyaate irratti akka waliigaltee irra gahan kan gaafatan yommuu ta'u, pirezidaantii Puutiin dhukaasa dhaabuu kan deeggaran ta'us nagaa waaraaf garuu haal duree cimaa kaa'achuu qabna jechuun kaahataniiru. Naannolee biyyoota lamaan wal falmisiisaan keessa jiran tokko keessaa naannoo dhihaa Raashaa Kursik jedhamu yoo ta'u, waraanni Yukureen hagayya darbe weerara taasiseen naannoo tokko to'achuu danda'eera. Puutiin biyyi isaanii naannoo Kursik guutummaatti to'achuu ishee fi loltoonni Yukureen achi jiran gara Raashaatti citaniiru jechuun yoo dubbatu, achi keessatti marfamanii rakkoo hamaa keessa akka jiranis UN illee gabaasee ture. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu gama bahaatiin to'annoo fi hordoffii taasifamuu danda'u irrattis gaaffileen hedduu kaasaniiru. Gama biraatiin ammoo pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelenskiin Puutiin dhukaasa dhaabuu hatattamaan dhaabuudhaaf tattaaffii dippiloomaasii taasifamu balleessuuf yaalaa jira jechuun himata. Tiraamp yeroo duula filannoo isaaniitti guyyaa aangoo qabatanitti waraana kana akka xumuran irra deddeebiin dubbachaa kan turan yommuu ta'u, inumaayyuu guyyaa tokkotti hin dhaaba jechuun dhaadannoos dhageessisaniiru. Tiraamp waraana kana xumuruu fi marii jalqabuudhaaf Puutiin waliin daqiiqaa 90 bilbilaan haasa'anii turuunis ni yaadatama. Ergamaan addaa kun waliigalteen kun naannoo Yukureen Raashaan qabattee jirtuuf qubsuma akkamii akka kennuufi gaaffii dhiyaateef deebii kennuu irraa of qusatee hafeera. Raashaan yeroo ammaa lafa Yukureen 5% keessaa tokko qabatteerti.